baga dhuftanii kutaan har'aa kunis waa'ee jecha akkaan barbaachisaa ta'e kan need jennee ilaalaa turreeti. Kutaa kana keessatti fakkeenyota akkaan barbaachisaa hamma tokko erga ilaalle booda baay'inaan gaafii irratti xiyyeeffanna. So gaafilee waliin hojjennutu jira jechuudha. So hamma xumura viidiyoo kanaa yoo faana turtan waan baay'ee akka irraa barattan nan abdadha. Isin immoo gama keessaniin barreeffachuu fi qo'achuus hin dagatinaadha. Akkasuma viidiyoo kana like fi share gochuus akka hin daganne. So amma suduudhaan gara barumsaa seennu. Fakkeenyi inni jalqabaa akkaana jedha. Sana irratti hojjechuu qabdaa jedha. Sana irratti maal gochuu qabdaa? Hojjechuu qabda. Akkamitti jenna kana? You need to work on that. You need to work on that. Asirratti yoon si need to si barbaachisa. Maal si barbaachisa jechuu jirra? Work. Hojjechuu maal? On that. Wanta isaan irratti hojjechuu si barbaachisa jechuu jirra jechuudha. Dafnee jechuudhaaf you need to work on that. You need to work on that. Akkasii jettanii jechuudha. Kuni callisuun barbaachisaa jedha. Callisuun maal Ingiliffaan? Barbaachisaa ni beektu. Isa needii kana fayyadamne jechuudha. So we need to stay quiet. We need to stay quiet jennee jechuudha. Quiet jennaan hima kana yeroo jecha kana yeroo dubbifnu. Quiet jennee dubbisna. So we need to stay quiet. Asirratti hima kana gaafitti deebisuu barbaanne mallattoo gaafii asiin keenya. Okay? Deebisnee gama duraa kanaan do finne jechuudha. Do asitti yoo barreessine. Do we need to stay quiet? Callisuu nu barbaachisaa? Yookiin callisnee taa'uu nu barbaachisaa jechuu jirra jechuudha. So akka amma taa'u kanatti immoo we need to stay quiet yeroo jennu callisnee taa'uu nu barbaachisa. We kana zayitti hojii jirtan they need to stay quiet. Isaan callisuu isaan barbaachisa. Yoon callisnee rakkootu dhufa jechuudha. So wanti kun wanta dirqama isaan gochuu qaban jechuudha. Yoo waan san dhiisan wanti sun ka duraa irratti yookiin jireenya isaanii jeequ ta'a jechuudha. Okay? Saniif faayidaan neediidha. Wanta akkaan nu barbaachisu jireenya oofuudhaaf. Wantoota akkasii yeroo haasawuu barbaannu needii fayyadamna jechuudha. So faayidaa guddaa akka qabdu argaa jirra. Gara himetti aanu yeroo deemnu akkana jedha. Emaila erguu na barbaachisaa jedha. Email maali Ingiliffaan? Email isuma kana erguun maali? Jecha erguu jettu qofa beeknaan hima kana ijaaruu dandeessan jedheeti yaada. Erguun maali Ingiliffaan? Okay? Hayyee send jechuudha. Send jechuu eegatee email eegatee na barbaachisaa need to eegatee kamirraan eegala. Hima kana kamtu dura dhufu qaba? Email dura dhufu qaba moo? Okay, moo hima ana jettuutu dura dhufu qaba? Anaan I dha waan taateef. Okay. I irraa kaana akkuma namni isin jedhe I kanarraa kaana I need to send ergu jechuun maal send kana an email. Okay. I need to send an email. Akkasitti dafneen. I need to send an email. Ani need to na barbaachisa send ergu maal an email. Emaila. Okay. Kun immoo maal jedha? Bishaan dhuguu si barbaachisaa jedha. Bishaan jechuun water akka ta'e ni beektu. Okay? Dhuguun immoo drink akka ta'e ni beektu. Si jechuun you jechuudha. Barbaachisa yeroo jennu need to. So akkamirraan eegala? You irraan eegala? Isa kanarraan ka'uu qaba jechuudha akka Ingiliffatti. You dha waan ta'eef kun. Subjectiin isa kana waa'ee isaati. So you jetteeti ati jettee eegaltaa jechuudha. You maal jechuu qabna san booda need to kajoo kanaas finna jechuudha. Akkuma asitti agartan kana you need to drink water. Water jechuun bishaan jechuudha yookiin water jennaani. So you need to drink water. You need to drink water yeroo jennu bishaan dhuguu si barbaachisa. Gaafitti deebisaa hima kana. Akkami gaafitti deebistu? Do you need to isa do jennuun sani yeroo dubbifnu juu jennee dubbifnu kutaa darbe keessatti yoo yaadattani. So
Do you need to drink water? Do you need to drink water? Do you need to drink water? Bishaan dhuguu si barbaachisa jechuu jirra jechuudha. Okay, now it is time to check ourselves by taking this test. So yeroon amma yeroo ittiif qorruudha, yeroo ittiif laallu jechuudha. Wanti baranne kun nuuf galaa jira moo nuuf hin galle jechuudha. So gaafiin jalqabaa akkas jetti. Namni tokko jechuma need jettutti fayyadame ala bahuu na barbaachisaa kan jechuu barbaadu yoo ta'e akkamiin jedha. Ala bahuu yeroo jennu mana keessaa alatti gadi bahuu jechuudha. So akkamitti akkas jechuu dandeenya. Saniifuu xiyyeeffannoon keessan ala ka jedhuu fi bahuu ka jedhu maal akka ta'e baruu sin barbaachisa. San booda ana jechuun maal jechuu akka ta'e ni beektu. So wantootaan jala saraare kanneen irratti xiyyeeffadhaa. Deebiin isaa kana ta'a. I need to go outside. Tokko tokko yoo ilaalle I ka jenneen maal jechuudha? Ana yookiin na ka jennu sanii jechuudha. Need to jechuun na barbaachisa jechuu yoo ta'u I dha yeroo walirratti dabalamte I need to na barbaachisa maal go deemuu ka jennu kana jechuudha. So I need to go deemu na barbaachisa yoo ta'u hangaasi outside jennu outside jechuun ala jechuudha. So ala bahuu na barbaachisa yookiin ala deemu na barbaachisa jechuudha jechuudha. I need to go outside yeroo jennu gara afaan keenyatti yeroo deebi'u ala bahuu na barbaachisa jenna jechuudha. Ala deemuu na barbaachisa osoo hin taane ala bahuu na barbaachisa. Maaliifi jechi go jettu deemuu ta'us so gizee afaan keenya yeroo afaan keenyatti dubbannu ala bahuu na barbaachisa jenna malee ala deemuu na barbaachisa hin jennu jechuudha. Kanuma ta'u garuu irra caalatti akkasii dubbanna jechuudha. So haasawaa akkasii dubbachuudhaaf yookiin haasawaa akkasii gochuu yeroo barbaannutti I need to go outside jenna jechuudha. I need to go outside. Gaafiin lammaffaa akkanatti waan tokkollee fiduu na barbaachisaa. Nam tokko nama gaafii gaafataa jira jechuudha. Akka wantuma wayii wanta ta'e tokko fiduu akka isa barbaachisu ifirraa gaafachuudhaaf waan tokkollee fiduu na barbaachisaa jechuu yoo barbaade akkamitti jedha ka jedhudha gaafiin. Wantoonni isin irratti xiyyeeffattan asirrattis waan tokkollee jechuun maal jechuudha. Fiduu jechuun maal jechuudha. Na ka jedhu ana jechuun beektanii kanallee ni beektanii. So sanirraa kan hafe walitti fidaa ijaaraa isin sakandii godhan. Akkas ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee akka dubbachaa turretti yeroo gaafii gaafachuu barbaannu do ka jedhu gama duraa finna jenne. So do I need to bring asirratti bring jechuun maal jechuudha jettanii bring jechuun fiduu jechuudha. Okay, do I need to bring fiduu na barbaachisa ammaasii jechuudha. Anything yeroo jennu waan tokkollee jechuudha. Waan tokkollee jechuudha jechuudha. So do I need to bring anything? Do I need to bring anything? Yeroo jennu waan tokkollee fiduu na barbaachisa jechuu jira jechuudha. Adiin isinii gala jedheeti yaada gara gaafiitti aanu irra deemnu akkas jedha. Doktora bira deemuu na barbaachisaa jedha. Akkamiin namni tokko Ingiliffaadhaan doktora bira deemuu na barbaachisa jedha. Okay, doktora ka jedhu doktora ni beektu. Okay, deemuu ka jedhu akkam jenna na barbaachisa ka jedhu akkam jenna jechuudha. So namni tokko akkamitti doktora bira deemuu na barbaachisa jedha Ingiliffaan. Okay, deebiin isaa akkana ta'a. I need to see a doctor. Asirratti jechi see jettu tuni maal jechuudha yoo jenne laaluu jechuudha. Okay, jechi kuni
laaluu yoo ta'e doktora laaluu na barbaachisa kan jedhu hiikaan directiin inni kennu. So garuu akka afaan Ingiliffaatiin namni tokko doktora bira deemuu na barbaachisa yookiin ilaalchisuu na barbaachisa itti jedhu akkamii akkana jechuudha. I need to see a doctor. Isin immoo deebistanii nama biraatiin doktora bira deemuu yookiin immoo haakima deemuu isin barbaachisa jechuu akka itti dandeessan akkamii. You need to see a doctor. Nama dhibame tokko bira deemtanii nama haakima hin deemne yookiin nama mana yaalaa hin deemneen akkamitti doktora bira dhaquu qabda jettaniini akkana jettaniin you need to see a doctor. Yoo ifii keessanii ka fayyadamtan ta'e I need to see a doctor. Doktora bira deemuu na barbaachisa yookiin doktora ilaalchisuu na barbaachisa jechuudha. Gaafiin inni itti aanu akkas jedha. Obsa qabaachuu si barbaachisa. Hima kana akkamitti Ingiliffaadhaan jenna. Obsa jechuun maal jechuudha Ingiliffaan? Qabaachuu si barbaachisa akkamii jenna jechuudha. Akkas deebisaansa. You need to be patient. You need to be patient jenna jechuudha. Asirratti jechi patient jedhu obsa jechuudha. You need to be patient obsa qabaachuu si barbaachisa. Asirratti you need to be jechi jettu akka afaan keenyatti qabaachuu si barbaachisa yookiin nama obsa qabu tahuu biintun tahuu jechuudha. So nama obsa qabu tahuu si barbaachisa jechuun obsa qabaachuu si barbaachisa jechuu waan ta'uuf. So you need to be patient. Nama obsa hin qabne tokko yeroo argitan akka inni obsuuf gorsuu yoo barbaaddan akkam jettaniini you need to be patient. Asirratti akka hin daganne you need to be patient jettanii hundan dubbistanii asirratti diintun maal taati saayilantii taati yeroo haasofnutti jechuudha. Akkam jechuudha akkana jechuuni you need to jechuudha you need to eegeettan booda to itti aansuu jechuudha. Barreeffama naa jiraattu malee sagaleedhaan dhaga'amuu hin qabdu jechuudha. So irra deebinee jechuudhaaf you need to be patient deddeebisaa jedha isiniif dhufe jechuudha. Gaafiin itti aanu akkana jedha. Kana amma sirreessuun qabaa jedha. Wanta sirreessuu qabdu yeroo sanitti amma sirreessuun qaba jettanii yeroo lafaa kaatan Ingiliffaan jecha sana akkamii jenna yookiin hima sana akkamii jechuu dandeenya. Kana jechuun maalii ni beektu jedheetii yaada. Amma jechuus ni beektu. Sirreessuu jechuun homaa jechuudha. Asirra sirreessuun qaba jechuun sirreessuu na barbaachisuma jechuudha. Mee ijaara. Alright. Akkana jenna. I need to fix this now. I need to fix this now. Akkasitti dubbifna jechuudha. As keessaa jecha amma irratti xiyyeeffachuu feenu isa kana. Fix jechuun maal jechuudha? Wanta bade sirreessuu jechuudha. Wanta cabe yookiin urate yookiin waan fedhe kan bade san sirreessuu akka hojjetu gochuu jechuu deebisne. So tokko tokkoon kan ilaallu yoo ta'e ani jechuudha. Kana jechuun ani jecha jedhu as keessatti eessatti ibsame afaan Oromootiin. Kana amma sirreessuun qaba. Ka qabu sun eenyu sihi jechuudha. Saniifuu anaatu haasa'u jira jechuudha jecha sana. Hima sana anaatu dubbachaa jira jechuudha. So I need to maal barbaachisa? Fix. Suphuu yookiin sirreessuu na barbaachisa. This isa kana this hin jennu. This jettan fiixee arrabaatiin ilkee lameen gubbaa tuquudhaan jechuudha. So I need to fix this now. Amma jechuudha. Isa amma jennuun kuni nowidha. So dafnee jechuudhaaf I need to fix this now. Akkasii jennaa jechuudha. So gaafiin itti aanu kana jedha. Caalatti haasa'uu qabnaa jedha. Eenyu nuti jechuudha. Nama caalaa jedhamutti haasa'uu qabnaa osoo hin taane haasa'uu tokko xiqqoo haasoftee yeroo si dhaabsisan no haasa'uu kiyya dabalataan haasa'uu na barbaachisa waan hin jedhu hin finne. So yeroo naa kannaa jechuu yeroo barbaaddutti so caalatti haasa'uu na barbaachisa waan kanaa yookiin immoo haasa'uu qabnaa jechuu yoo barbaaddu akkamii jettaadha gaafiini. So saniifuu jechi irratti xiyyeeffachuu qabdan caalatti jechuun yookiin immoo daran yookiin irra caalatti dabalataan jechuudha. Ingiliffaan akkamii jechuu kun maal jechuudha? Haasa'uu ni beektu
Okay, qabna ka jedhu na barbaachisa jechuu yookiin nu barbaachisaa ka jennu sanii kunifa soomee himaa akkasii tokko ijaara. I hope ijaartan jedheetiin abdadda. So deebiin isaa akkana we nuti kan haasaa jiru nu ta'uu isaa maalirraa barree qabna isa jedhu kana jechuudha. Yoo ana ta'e qaban jedhaa miti so qabna yeroo jennu nuti jechuudha. So nutiitu waan sana haasaa jira jechuudha. So we need to talk more jenna jechuudha. Asirratti we need to talk haasa'uu nu barbaachisa. Isa kana jechuudha amma jechi ijoon asirratti xiyyeeffachuu qabnu. More ka jettu sana jechuudha. More jechuun irra caalatti dabalataan akkas jechuudha. So we need to talk more dabalataan haasa'uu nu barbaachisa. Wanta jennu finne jechuudha. Nutti hafti kana. So yeroo sana akkam jenna we need to talk more. We need to talk more. Inni kun immoo maal jedha? Yaaddoo dhaabuu qabda. Nama gorsaa jirta jechuudha. Yaaddoo dhaabuu si barbaachisa jechuudha karaa biraatiin. Akkam jetteeti nama gorsuu dandeessa akkana jettee Ingiliffaan. Deebiin isaa akkana. Akkuma beekamu you need to ngaasii beekamaadha. Si barbaachisa maal stop yookiin immoo stop jechuus ni dandeenya. Dhaabuu jechuudha. You need to stop dhaabuu si barbaachisa. Worrying jechuun yaadda'uu yookiin immoo dhiphachuu jechuudha. Yookiin immoo himuma kana karaa biraatiin yookiin jecha biraa fayyadamnee akkamiin jenna? Hammaasii ofne jechuudha. You need to stop bothering yookiin immoo bothering. You need to stop bothering. You need to stop worrying jenna jechuudha. Karaa biraatiin akkasitti deebisne jechuudha. Karaa lachuutu akkasii jechuu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo gargaarsa na barbaachisaa jedha. Namni kuni gargaarsa namarraa barbaadaa jira. So Ingiliffaan akkamittiin gargaarsa na barbaachisa jechuu danda'a dhagaafiini. So tokko kan irratti xiyyeeffattan yeroo hima kana ijaartan gargaarsa ka jedhuu fi na ka jedhus akka keessaan daganne barbaachisa ka jedhus. Good. Deebisaan isaa kana. Jechuma sadii inninis I ka jedhu, need ka jedhuu fi help ka jedhu jechuudha. I need help. I need help. Na jechuun I yoo ta'u, need jechuun barbaachisu jechuudha yookiin na barbaachisa jechuu jirra. Help. I need help. Gargaarsa na barbaachisa. Gara gaafii itti aanuu adeeminu. Gaafiin itti aanuu kana jedha. Wanti si barbaachisu jira jettaa nama tokkoon. Wanti si barbaachisu jira. Wantoota kanneen amma kan irratti xiyyeeffannu. Jechoota kana Ingiliffaan eessaaf kenname? Akkam jenneeti eegalla jecha kana hima kana. Akkam jenneeti hima kana eegalla. Sakandii 10. So yeroo hundaa'u wanti isin dagachuu hin qabne tokko mallattoo gaafii kana yeroo agartan gaafii gaafatu jirraa miti hima san eegaluu dura jecha duu jettu fidattan akka gaafii gaafattan isin gargaaraa jira jechuudha. San booda hima kana kan haasaa jiru eenyu ka jedhu laaltan. Wanti si barbaachisu jira. Si jechuu jira jechuudha. Wanti si jechuun Ingiliffaan yuudha miti. So do erga jenne you itti aansinaa jechuudha akkuma agartan kana. Jiyu asirratti do haa jenna malee yeroo hima
yeroo akka himatti haasofnu duun tunis gara juutti jijjiiramti. Isa sanis hin dagatinaadha. Pronunciation isaa eeguudhaaf jechuudha. So do isa do you jennu kana do need ammaasi do you need yeroo jennu si barbaachisa jechuu jirra. Anything wantummaan fedhe kan si barbaachisu jira yookiin wanta si barbaachisu jira jechuudha afaan keenyatti yeroo deebisu. Anything wantuma fedhe wanta fedhe haa ta'u wanta si barbaachisu yoo jiraate jettee nama gaafachuu barbaadde akkasii jette jechuudha. Do you need anything? Do you need anything? Nam tokko gaafii kana gaafatame yes jedhe erga na barbaachisa jedhe what do you need? Namni sun deebisee maal barbaadda jedhaani. I need coffee please yoo jedheen maaloo buna na barbaachisa jedheen namni sun deebisee akkam jedhee gaafata. Do you need anything else? Wanti biraa akkas barbaachisu jira jedhee gaafii gaafachuu danda'a jechuudha. San booda yoo nun barbaachisne no thanks jennee deebisnaaf jechuudha. Gaafiin itti aanu akkanadha. Boqonnaa si barbaachisa. Siitu namaan jechaa jira jechuudha. Boqonnaa akka si barbaachisu sitti himaa jira jechuudhaan akkam jedhee boqonnaa si barbaachisa jecha sadiittiin fayyadamee jechuudha. Amma niidiin barbaachisaa akka ta'e ni beekna. You need to jennee eegalla. So boqonnaan maalidha? Isuma kana qofatti yaaduudha jechuudha. Deebisaan kana you need to rest yookiin immoo you need rest boqonnaa si barbaachisa. Gaafiin kun immoo maal jedha? Yeroo na barbaachisaan jechuu barbaada Ingiliffaan. Akkamitti yeroo na barbaachisa jedha? Yeroo maal Ingiliffaan? Na barbaachisaan ni beektan sila. So akkamii walirratti qindeessiname jechoota sadeen kana. I need time. I need time. Yeroo na barbaachisa. Time yeroodhaan beektu. Gaafiin kun immoo kana caalaa si barbaachisaa. Kana caalaa si barbaachisaa jettee yeroo gaafii nama gaafattu Ingiliffaan akkam ta'a? Kana caalaa fayyaduu fi si fayyadu barbaachisa fayyaduudha jechuma sadii kunis. So gaafiidha akkuma reefsini jedhe wanna kuni mallattoo gaafii jira yookiin immoo gaafii gaafachaa jira. So akkuma duraan deemaa turre duun gama duraatiin dhuftee jirti. So do you eegallaa jirra jechuudha. Yookiin do you need more dabalataan si barbaachisaa jechuudha. Yookiin immoo kana caalaa si barbaachisaa. Do you need more? Do you need more? Pronunciation isaa akkasitti eeguu qabdu jechuudha. Do you need more jettus namni sumarraa hubata garuu pronunciation isaa eeguudhaaf yookiin akkaataa itti jennu eeguudhaaf akkam jenna? Do you need more? Do you need more? Asirratti gorsa na barbaachisa jechuu barbaanne akkam jenna? Gorsa na barbaachisa waanuma lama jechuudha. Gorsi maali Ingiliffaan? Kan jedhu mataa keessan dhufa jechuudha. Sakandii godhan itti yaada. Gorsi Ingiliffaadhaan jecha kana jechuudha. Kam jennee dubbisna? Advice. Advice. So jecha kana erga beekne inni kun duraanuu fayyadamaa jirra waan ta'eef nu dhibu jechuudha. I need advice. I need advice. Himuma kana deebisnee gara waan biraa jijjiiruu dandeenya. Gorsa si barbaachisa jedhamee himuma kana deebisa. You need advice. Gorsa isin barbaachisa deebisame.
akkasuma you need advice jenna maalifi yuun nama tokkoofis nama baay'eefis waan taatuuf yeroo san si haasa'u jirutu murteessa jechuudha nama tokkoon jettamu lamaan jetta isin ka walitti haasa'u jiru beekaa jechuudha so lachuufuu ta'uun isaa beekamaadha garuu gorsa ishii barbaachisa deebisuudhaaf she need advice gorsa isa barbaachisa jechuudhaaf he need advice gorsa nu barbaachisa jechuuf immoo maal jenna we need advice gorsa nu barbaachisu jechuu barbaanne immoo we don't need advice isuma kana ani gorsa nu barbaachisu jechuu barbaanne I don't need advice I don't need advice jenna jechuudha yoo feene immoo gorsa kee nu barbaachisu jechuutti jiru barbaanne I don't need your advice your jechuun kee jechuudha gorsa isaanii nu barbaachisutti deebisuu feene I don't need their advice salbaadha jechuudha so gara adda addatti jijjiiruudhaaf yaalii godhaadha erga fakkeenya kana qabattan maaliif jennaan faayidaan nuti wanta kana ilaaluudha wantuma jecha I need advice jedhu kana qofa qabattanii isuma qo'achuu osoo hin taane erga isa kana qabattanii kan biraa uumuu danda'uudha jechuudha wanni irratti xiyyeeffachaa jirru so don't forget to do that san gochuu akka hin daganne jechuudha yeroo hunda namni qo'atu yoon akkas godhee yoon akkana godhee jechuutu mataa keessa dhufa yoon qo'anne immoo wanti sun sammuu keessan dhufu waan ta'eef so jabaattanii qayyabachuu yookiin qo'achuu qabdu yeroo san akkasii gaafileen adda addaa mataa keessa sin dhufti jechuudha so gara gaafii ta'anii yeroo deebinu kun si barbaachisaa jettee nama gaafachaa jirta kun jechuun maalii fi si jechuun maali si barbaachisa jechuun maaliidha gaafiini sakandii godhan do you need this do you need this do you need si barbaachisa this isa kana agarsiisaa jirta jechuudha this kan jennu kana wanta tokko kan nutti dhiyoo jiru yeroo agarsiisnu jechuudha wanta harkaa qabnu wanti sun immoo meeqa tokko jechuudha this gosa kana kan fayyadamnu okay do you need this yeroo jennu kana si barbaachisa deebisaan kee no I don't need this yookiin immoo si barbaachise yes I need this kana na barbaachisaadha jechuudha yaada kee na barbaachisa jedha yaada nama barbaadda taanaan yaada kee na barbaachisaa yaada naa kan ni jechuu jirta jechuudha yaadni namaa kun maali ingiliffaan yaadni yookiin ilaalchi namni sun qabu jechuudha kan ati isarraa barbaaddu na barbaachisaa ni beektaa okay hima san ijaarime opinion so jechi jon kana opinion jechuun yaadni kun maali yaada birarraa kan isa adda taasisu maali yaada namni qabu jechuudha maali fi namni hundi opinion adda addaa qaba yaadni ani qabu fi ati qabdu waan tokko irratti adda adda jechuudha so yaadni wanta tokko faati qabdu kiyyaa wajji wal dhaba so yaada keetiin kanarra barbaadaa jettee nama gaafachuu jirta yookiin opinion jennaan isa sanii so I need your opinion jetta jechuudha I need your opinion yaada keetiin barbaadaa jechuudha xiyyeeffachuu si barbaachisa xiyyeeffachuun maali kanarraa kaafee ani beektan kan biraa deebinsa akkana you need to focus so xiyyeeffachuun maali focus ka jennuun kana jechuudha so you need to focus yeroo you need to jechuu si barbaachisa focus xiyyeeffachuu formaata nu barbaachisa formaatni maali ingiliffaan kana immoo ni beektu nu barbaachisaan maal akka ta'e
Alright, deebisaan isaa kana. We need a what? A solution. Solution jechuun maali? Furmaata jechuudha. We need a solution. We need a solution. Furmaata nu barbaachisa. Nama tokko waan hin taane kan inni hojjetu yookiin immoo wanta inni hojjetu sun siif hin taane taanaan dhaabuu qabda jettaan. Akkamitti dhaabuu qabda jettaan sun. Dhaabuu si barbaachisa jechuu karaa biraatiin. Dhaabuu si barbaachisa yookiin dhaabuu qabda akkamitti jetta. You need to stop. You need to stop. Basantane. Akkan irraanfanne di indubbisinaadha. You need to stop. Deddeebisaa jedhaadha. Dhaabuu qabda waan kana. Waan kana jechuutti yoo itti dabaluu barbaadde you need to stop this. Isa kana dhaabuu qabda wanta kana. You need to stop this thing. Wanta kana dhaabuu qabda. Yookiin immoo gaafsine you need to stop. Siifii namni hojii haasoo hojjetan san maal akka dhaabuu qabu kan itti himu jirtu ni beeka inni. Haasoo yeroo haasootti san keessatti toopikni yookiin mata dureen isin irratti haasaa jirtan maal akka ta'e waan beektaniif saniif dilas babal'isuun isin barbaachisu you need to stop. Dhaabuu qabda yookiin immoo dhaabuu si barbaachisa wanta kana jechuudha. Barumsi keenya kan waa'ee jecha akkaan barbaachisaa fi guyyaa guyyaan haasoo keessatti dhageenyuu fi dubbannu jennee ilaalaa turre asirratti xumuramu ta'a. Isin immoo haasoo guyyaa guyyaan gootan keessatti galchuudhaan itti fayyadamuu eegaluu qabdu. Fakkeenyotuma asirratti kanname qofa laaltanii dhiisinaadha. Akkuma reefu jenne san fakkeenya isinii kanname gara hima biraatitti jijjiiruudhaan yookiin immoo gara fakkeenya biraa jijjiiruudhaan haasawaa adda addaa kan afaan keenyaan haasofnu sanitti jijjiirrachuudhaan hima haaraa irraa ijaaraa deemuu danda'u qabdu jechuudha. Kutaa itti aanuun barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a wonderful time. Bye bye for now.